Gaaffiif deebii abtaayee wajjin godhaarraa kallattimaan gara gaaffiif deebii kennaatti isin dabarsinaa affeerraan wajjinii turtii gaarii. Taayee asitti argamuu kennaaf keessaniif galatooma kallattimaan gara gaaffii kiyyaatti isin dabarsa. Dhimmi biyyaa kun akka malee waan isin cinquu fi ka biyya diiguu qabu akkamitti ilaaltu mee isin ka biyya diiguu qabu akkamitti ilaaltu ija kamiin ilaaltanii ammallee nama mana keessan ka Finfinnee kondominiyeemiitti kireeffatan kana ija kamiin ilaaluu qabdamme? An biyya diiguuf deemu sun immoo ilaalamuu qabu. Ija gatiitiin ilaaluu qabna jechuudha. Eenyuun namni mana keenya kireeffatu? Eenyuun namni ollaa keenya jiraatu? Maal fakkaata karaarra hoggaa deemnu bakka hojii hoggaa deemnu hoggaa gallu hoggaa baanu sirriitti ija keenya nageenya irratti dammaquu nu barbaachisa. Qaama nageenyaa wajjin Baay'ee galatooma gaaffii addunyaa deebisaa jirtanii akka gaariitti. Isin paartiin bilxiginnaa kun yaada akkam qabdammee akkamitti yaaddu sammuu akkamii yaaddu yoo akka sammuu teessaniitti jedha akka sammuu nama biraa osoo hin taane akka sammuu teessaniitti paartii bilxiginnaa akkamii yaaddamme? lammaffaan garuu maal inni biyya kana keessa nu malee ka biraa yaaduu hin danda'u nu malee ka biraa gootummaa hin qabu nu malee ka biraa tarsiimoo hin beeku nu malee ka biraa mala hin beeku. Kanaafuu yeroo xiqqoodhaaf wannoo jenne wannoo isaanii diignee deebi'uu hin dandeenya. Walii wajjin jara kanaa wajjin jara akka namaa. Akka itti yaaddanillee akka gaarii nu ibsitanii galatooma abtaayee kennaa galatooma. Mee kijiba keessan kana kijibuu beektanii garuu dhiifama wajjin illee nutti hin aarina kijibuu beektanii abtaayee keenya. So amma wanni kun deebi'ee gaafa dhaga'u ofumaafuu dhugaase waanuma sobe kana. Kanaaf namni nagiitu hin jiru biyya kana keessatti. So uummannis homaa keessa hin jiru humni jijjiiramaa kunis homaa keessa hin jiru. Akka salphaataan jaal marroon dhukka isinitti baasaa jiru kun akkam ta'uu qaba mee taa'ee akka keessanitti akkam ta'uu qaba jecha nuu ibsan. Baay'ee raajiidha ammoo cimeeti.